komen sini jeda Irfan Galatoma harka keessa laulaba harga geser arkanjir oke itu mana isan kamu biar apa itu mau nggak geser itu izin kalau dapat ID promoter gas kayu shabiza baru kamu shabiza baru kamu kalau dapat ID promoter Farhan. Aku gono, namni lama cerah gabata, lama cerah gabata, marsa dua dolar rambo sagini gabata, karena tiga ada gini, boleh mau ada gini, na? Isin tahu mana yang boleh? Bulan bersih jual itu lebih negara masih sekolah sakit lebih dalam tujuannya bagaimana kalau menjaga kita sekarang tujuan untuk dapat terima dapat itu kok jual itu semuanya itu bagaimana akan itu nanti update dia perlu kalau dia dulu ya ada tapi kalau kita terjaga itu ya ada apa itu dulu kita apa ini yang ada di kerjanya kita kalau ini ada terus dulu mata boleh mata dulu lagi sesiasa socok bisa masuk tidak kita ada biasanya dulu ya لما فان ولما كان يقول أبصار أجرا كان نجا تمشون كان يقول أبصار أجرا ورنا غني ور يهبط جرا ورنا كلام لا أبصار وكتيس وفي ما ور رجع تجرا تنارت جوار كنمانيا ور يكتيس وفي ما أصلا كلمة نجا وان جرنا تون قرار بدوف kalau begini jaga berarti obrolan mana pengen negam baca itu berbeda apa kena itu asing gapin gapat tu saati dari sumber baruan tadi Yero ati mana kita ada kesan itu ya cara jadi mana ada kesan itu nama oleh tu gom mesu tamne aku bisa di mana jadi muda kesan itu juga dan dia yang terkandung tu orang ada sumber orang muda dia kesan itu nama jangan meroji orang muda muda aku mau ergacibat karena negatif demnya jeta. Bila orang ada semua Oromo karena at negatif jeta dan Malta. Lama apa? Abi Ahmad, agam aman tu mah rakyat datin, mula rakyat atau kau orang ada semua Oromo juga Tigray itu rakyat itu berbalik. Ada stage nanti kita main ordofa orang nano orang nanti bahasa, ada stage aja kita main ordofa.
Aki gono isa boda kan ko manne bade tu ye sarimde ko sini ringenna apo rabranneti kaisani bola sida manguticha na mammo sini ringen Luar Muhammadi baga nagaya walgad baga nagaya na chibate waqi akum sibase mamma sana malle wasitti ma Juwar Muhammadi guji challon tisse guji chine je sanami gade gadun jalolte guji chijanna daga chuf dide gacha nufi arka gaba bode waran arka gaba daga chuf dide adun dinallon galani namichini jesa jedellen guluma gale dalla fi chufate tae man senu dide chicha tae gujichi chicha tae nyaatu fi nyaate bunu fi duge tae gacha nufi arkuma gaba bode ufi le arkuma gaba janna goga beekhe gujichi gujichi guddise sare qaba namichi si jaloli dalla jaleta sare nin garti indutti gujichi janna la beekhe ingerare sare kon dar induttu wa matta ala jira namayon ala jiru wa matta gara jira jede namichi dhageessise Juwar gaafi gugurdo si gaafatantan siime sittime waan gara si jira cufu min dubbati opidio demta in dubbati siidami tokko Juwar walii galla anduru fi akku qoodi nama tokkot wabaallame seena waraani nagaan fiduun mirkaana waraani nagaan fiduun mirkaana ammoo wanni ar Itoophiyaa keessa maqaa kedhaawanii achi siyaasaniif waraana talaa qabdu kana Juwar Muhammad qaroo akka billaacha jabaa akka dhakaacha wanni ati taateef jedhi waaqoo guutuu walii gala waaqoo guutuu hiddaan buqqimne garbumma yoo jedhamni ilmeetu guddinni jedhe ilmaan Oromoota baddaadhu qaabtu sun ilmaan itti guddisan ilmaan waaqoo guutuuti ilmaan Boorana bareentu ilmaan Oromoo wanni maqaa Oromoo dhawaniif waan sun waraanii nagaan fiduu walii galla yoo walii gallu kana lafti itti nagaa barbaaddan ati dhaabdii kafaa'oo ati dhaabdii abaa'oo mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa mootummaa gadalattee nagayaan jaaramtee miti mootummaa biyyee lafaanii jedhu mootummaa afaan kiyyi malee khadibiin hin jiran jedhu mootummaa amantiin tiyyi jedhu mootummaa afaan kan keema dubbatti siin jedhu nagayiin galuu nagaan fiduu waliila galle mootummaan warri adiin kun dadhabe mootummaa namii adiin dadhabe mararaan haga dhaabe nagaa kanoof takko waraan hin jennu Oromoonu nagayin mootummaan Itoophiyaa nagaa fuul hin beektu nageenyu kun hojjaanu fi akka nama guddaan rafee tamma duddi duubii dukkanise yoo mootummaa Itoophiyaa laa duddi duubii dukkanise tunagaan yaayyuu sii hime waan garaa qabu wama garaa si jira waan garaa si jira cufin dubbatin Juwar waan atin dubbanneef ammallee waraabessa karaa deemu durii yoo maanguddoon jedhu warra namaa bulu mammaasi kun ka hobbidiyoota warra namaa bulu waraabessi warra namaa bulanii agabuun bulanii ilmaan ufii ameen amichin kaaree qalaafi reetti nyaatee bulu waraabessiin ka'e abboo waan gurra naa taate ilmaan hedduu dhalee qaba galata warri hiyyattiin si galadha hayyaana jedhu walii yaa'i warra waraabessase waraan ufii afaan boollaan lakkisee boolittisee yoonni seeni garuu jiru mani bineensa
kaciisu kan galati maaki haati warraan dubban galata kanke ilme loonii qaba ilme harree qaba ilme re'ee ilme fardaa qaba akku waraabessi nyaan ilmaan tanteetaan isattuu itti dabra haga tarmaa baate ijoolleen tuwwama afaan hin buufanne nu namichuuleetu hin nyaannaa jedhe waraabessaan namicha de nami waraabessaa re'ee qaba hinyaa akkama jettanii nyaattan jedhe garaachaan bullee hin nyaannaa ilme isaa akka waraabessi hin nyaanne ilmaan teetitti itti dabree jabeessa jedhe namichi akka nyaatan hin qabu jaarsi uf dhageessisa hin nyaatina jedhe hin nyaanni jedhe xaabbonuu hin nyaanni yoo nyaattanii mata lafnaa kaayaa gurra lafnaa kaayaa jedhee bada jaarsi waraabessaatiin bada abba namaa jedhan bulee horii naa qalee warri kiyyituuf hin nyaanni jedhe nakkayyee jaarsi waraabessa abba abbo namichi akka nyaatan hin qabu si callaa wambaani ilma waraaboo cufaafu wabae akka nyaatan hin qabu yoo argan dhibiin caqasi namichi akka nyaatan hin qabu haynu kaasi jedhe warraan bay meeti namichi jedheen la nyaannee jedhe namichi la nyaannee jedha hin gabaabsuun jedha hin gabaabsu walaloo reefu tamman kokkisi walaloo reefu deeftu tamman kokkisi ni na kokki namichi meetii jedhe gaafate la nyaannee mataan allafnaa kaayaa jedhe meetii waraabessa niitii ufii gaafate namichi kan kee mataan qabu yoo mataa qabaate si waraabes galati irra barbaadaan dhufu yoo mataa qabaate waraanuu fi alaan lakkise bineensiman ittiin seenu yoo reefuu siin armaanitti dhoote innilleen harkaa qaba gara keessa buusa mataan qabu mee gurri allafnaa kaayaa jedhu gurri hin qabu akkam hin qabne sun bir taa'anii hin nyaanni jedhani si gurri ka'ee hin ba'u hamdhaa kana gurri hin qabuuf hin dhageenye gurri hin qabu oppidiyoon sun taatitti gala taabba gadaa sifit oppidiyoon ta'ufumaa intala garaacha sifit oppidiyoon gurri hin qabu waan tolchuu jiran kan hin dhageettu hamanu guban haqabeenu guban hamanu guban ka midhaan irra faatan Jawaar Mohammad warri isan nagaa irra barbaadan kan waan awwaloo abdii dubbatu tiinfitan keessa dhageenya abaa'oo shanee qulqumaa hindi balleessa haadha abbaa isii qulqumaa abbaa ufan kuncufin fiqaadu tasammaa maal dhaam qurxummii dhaamemi armum keette teennee garra galaani balleessan sun uummata kanaa miti warri isanirra nagaa barbaadan kana Jawaari kiyyi nagayi kun hin fudhatama waraanii nagaan buusu anu filaa siigan waraanii kun nageenya kun hin fudhatama an akka kiyyaatti yaadi kiyyaatti nagaa oofanka eegi mootummaa Itoophiyaa duddi duubi dukkan yoo waaqi namaa godhu malee waaqi waan hin dandeenye hin qabu tunagaana sitti be waan dara si jira cufini gumitan irratti hin dubbatin sitti gumeen asirratti irreen nama mootummaa Itoophiyaa sappo irreen nama mootummaa Itoophiyaa dhuunfaa mataa ofiitiin sappo hin dubbatin nama gabaasa nu baasa arma ciisu jira horaa bulaa deebana antan siidhaan
Assalamualaikum. Haji Jawar carraa kanatti fayyadamee mana hidhaatii nu baatee asitti si harkuu keenyaaf gammachuu guddootu nutti dhaga'ama. Koomiis ni qaba, gaafis ni qaba. Koomiin tiyya duraanis nagayuma labsaa turte ammallee nagayuma labsita. Garuu duraan abbaa biyyaa jirtuu beekteeti. Noonna ciftaa harramaa nurraa dhiiftee tunis gaariidha. Tabiraa ammoo nuti qeerroo UK hedduu laffaane Jawaar. Waa hedduu goonee qabbana keessaas bullee gama dhumaa irra nu dhufte jidduus maan hun dhufin gaafiin tiyya tabiraa Jawaar biyyatti hin galuu hin laffaynaan amansiisuu hin dandeessanii nun jettee jirti. Okkee biyya taa'e rakkoon qabu garuutu uummanni biyyaa sun haa caalu mootuu Aljawaarii qaraan nuun jaanii jiran ummata kana amanuu hin dandeenyu. Yoo biyya galte jawwee magaalaalee akka Shaashamannee Amboo Awwadaa achi nu jiraadhu siin jenna gabaabinumatti. Tabiraa ammoo Jawaar tanumaa taniin qabu gaafiin tiyya tanumaa maalumaan nu tuutee jaalalaan akkana nu maraachite Jawaar gurraa ijaa gurra dhabde wallaahi ijaa gurra dhabde hamma feene waan biraatirra yoo ol mormine Jawaar jennaan nuundi walii galla. Tanaafuu wanni niin jechuu barbaadu Jawaar jaalala akkana sii qabnu kan tokkummaa hawaasa akkana agartu kan dafiiti walitti qabii waan takkatti ittiin fayyadami. Tanaafuu hedduu si jaalannaa nu jiraadhu waggaa kuma nu jiraadhu galatooma. Jawe assalamualaikum sinjara galatomi gaafin kiyya ka jalqaba haye gaafin kiyya ka jalqaba gaafaati hidhaa turtetti warri ati amma karaa nagayaatiin waliin haasa'anii jettu kuni tokko qaallitti galchinee tokko ajjeefnee jedhaa turan. Ummata kana waliin akkamitti karaa nagayaatiin qabsaa'uu dandeettaa? Hayyee haa qabsooytuuti qabsoo kanaan duraa keessatti tasgabbaayaa amaanaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyitti kennanne jetta. Amaanaan suni akkuma anaafati beeytu taate amaanaa biraa hoo akkamitti nutti kennuuf deemta itti kennuuf deemta akkamitti ammoo amaanaa biraa warri sun galmaan ga'uu dandayaa ka jedhu gaafii sii qaba. Lammaffaa ammoo carraa takkanaaf kenni piikcharii osoo si waliin ka'uu danda'e jedha. Iya galatoon gubernur Johnson. Mansara ya kabu, juga mansara kabu ya. No, it's okay. I'm gonna run. Okay. First of all, Oromoo ko baay'ee sin jaalladha waan ofiidha jawwee baay'ee sin jaalladha sin kabaja ati jechuun Oromoof akka kan koo daayimandii
edeen gizee hundaan awwaama. Garuu first waaqayyoon baga si baasee as si ga'ee jechuun barbaada. Baay'ee gammaddeera. Waan kan jechuu kan barbaadu Oromoo first ettee ija keenya nu banteetta. Oromummaa keenya akka beekne afaan illee afaan kan jarroota sana kan beeknu ture garuu har'a maqaa keetiin as nu geestee akka afaan keenya akka ofii keenya eenyummaa keenya akka jaallannu Oromoo first ettee karaa kee qabannee as geenyeerra. Baay'ee sin galateeffadha kanarratti. At the same time Oromoo first ettee amma immoo Itoophiyaa jechuun akkamitti Itoophiyaan guutuu ishee Oromoof bineensadha. Bineensa turtes 150 years Oromoon bitamtee amma saatii kanatti illee du'aa jirti. Kanaafuu akkamitti Itoophiyaan kun Oromoo nyaachaa kan turte ajjeesaa kan turte ammayyuu qawwee qabattee biyya keenya keessa galtee ammayyuu nu ajjeesaa jirti. Oromoo free Oromoo jennee harka duwwaatiin falmatiidhaan nuuf. Kanaafuu karaa nagaa kan jedhamu jawwee saatii kana keessatti I don't think so. Maaliif Itoophiyaan nu dhiistu Oromummaa keenya biyya keenya jaallatti malee waan kan qabdu jaallatti malee Oromummaa keenya hin jaallatani. Kanaafuu akka konkooti jawwee ati anjadheera daayimandii keenyaati. Kanaafuu Itoophiyaan akka nu jalaa akka fudhattu hin barbaadu jawween Oromoo bira kippi gochuu barbaanna malee. Kanaafuu ani hin beeku Oromoo taatee dhuftee Itoophiyaan maaliif akka taatu ani hin beeku. Kanaafuu to be honest jawwee ko karaa nagaa kan jedhamu I don't think so kan right saatii kana keessa kan nu barbaachisu kanatti hin fakkaatu. Also qabsoo waboo forsiin akkamitti ilaalta kana gaaf qabsoo waboo forsiin akkamitti ilaalta gaafii kanas akkanaaf deebisuun barbaada. Kanaafuu baay'ee sin jaaladha sin kabaja. Karaa Itoophiyaa first kan jedhamu dhiifnee Oromoo first ennee akka duratti wal qabannee tokkummaa keenyaatti jabeenyee tokko nu godhi nu fidi qabsoo wal qabannee waboo wajjinis taanee tokkummaa keenya irratti jabaannee Oromoo tokko taatee akka qabsoofne Oromoon akka bineensa Itoophiyaa keessa akka baafnu freedomii keenya barbaanne. Ijoolleen ammayyuu qeerroon jajjabdu namni baay'ee mana hidhama keessallee jiru. Kanaafuu Oromoo keenya haa bilisoomnuti achi booddee waa'ee Itoophiyaa duratti deemna kan jedhamu jechuun barbaada. Galatoomni. Thank you. Asik. Dagama. Carraa kana naa kennu keessaniif guddaa galatoomaa sin jedha. Duraan dursee anatu sin galateeffachuu qabaas dhufuu keessaniif obbo Jawaar Muhammad kenna. Gaafiin ani qabu ummata Oromoodhaaf ummata kanaaf jechuudha. Bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaan ummata kennaaf barbaachisaadha jennee wareegama qaalii irratti baasaara. Kanu jechuun immoo ummata Oromoodhaaf bilisummaan duraan dursee maal akka ta'e ifaa ta'ee ibsamuu fi qaba jedhee tan yaadu. Sanaaf bilisummaan maali nuuf? Lammaffaa jaarmiyaan cimaan nu barbaachisaa jettan miti? Erga jaarmiyaan cimaan nu barbaachise waraanni cimaan hoo waraana adda bilisummaa ummata Oromoodhaaf kan cinqamu kan wareega qaalii kafaluu fi ummata Oromoo akka gaariitti eegu nu barbaachisa moo nu barbaachisu jettanii yaaddan?
kanas nu galatooma. Dubartoota qofaaf kenna maqaa asii isiidhaaf kennii fudhachuu adii dabbattee jirti. السلام عليكم ورحمة الله. جوين قادرتا قافين كبا نتيرو هدو قدباني ور أوروبا أمريكا بيوت قرقرا جرو قباني سقليتين إبسامنا قروا أتموتو يرو هدو بيوت عربا هندمتو إجوالن بي عربا جرتو قباتي مداو في إبساتشو هندم ديسو مالي في بي عربا هندمني كأمة أورومو برا يرو هدو دابتو أوروبا جالا جول بي عرباتي كشينا كيسا دابتي إساني كأمة أورومو تسقليتا أولي مالقان تانان قباني آري وفيهم بافة تكالي نتهري رباني آري كي نبافنا قباني واندن دي ندبنا مالي في بي عربا هندمني تكفى دبي ديمو دن ديسا وانتو تاك what do you call قطر كويت ديمو دن ديسا مالي في ندمني تكو غافين كان سر راقبا أتي دابتني إساني كوابو دف هم نتاوجروا مالقا باسني إسنيفس واكم يجو ميديا كم بركة دابتو يجو اللي بيارا باتي تانو مسر راقبا قالتهم أيه قالتهم أسر راقبا أسر راقبا بايك شكرا قبا أوكي سر مغدو غنا قبا مغدو غنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوار محمد بقرب بن أو دينا خيسا سباسي أسفيدي والنقرسيسي ولا قرنجن هدو أورمون سيادة فلمته أرمو أسلفته سي والقرر خوري قدانكم بهي ياده خيني سكنا چوداف ياده خيني إفسا چوداف هدو دباب قبل أبو جوار namni oromo waan jette namni guyyaa teeba arke halkan namni guyyaa halkan bofa namni guyyaa bofa arke halkan teeba deeysaa jette oromoon nuti jiila qabna waan gartee ati nuu gadiin dhufte kanarraa jiila guddaa qabna asiin dura waa hedduu garreef tokkeeffaa gaafa nuti ifin beeyne gaafa mililik oromoo cabse خرانا جياتي خورمو بالليس إيسا يوجد تبدن قبن تبدين قبن تقافا آنوليدا أمة أرسيدا خامة تورب ورانان قوي دور أبچو توري خرانا جياتي چبسي والتانا خوتا ورانا لفخايا والتانا توق ورانا ينفدنا جاني أمة أرسي خماتمان harkaa fi harma ciranii jechuu achi as takkaa namni ol ka'uu hin dandeenye namni gaafate hin jiru rabbii guddaa malee wanni isaan gaafachuu danda'a hin jirtu san bira huti achirraa kaaftee oromoon gabroomtee amata 150 ol qawwee dhabaaf diinni isaan hin geenye خمليون شنتم خمليون شني خمليون جها أمة مليون ترباتمي أمة مليون ترباتمي قبرون فتي إرديمو تريچو قوي أباف أرى أكا نصيباتي أمة خين ربين قرتي بالدهر كناك خيب بالدهر كناك أرى وان دبن هنقبن يوم دافع في تانكي تاتي ملي أرى أمة خينيا ونرى الروح انجرتو دوبا أما أودوني في نوتي قرتي ومني أرموخ ورد duraan dammaqii dhibbaa dhibba qabu taate
guyyaa tokko kaanee biyya teenya fudhachuu dandeenya karaanaan alatti biyya teenya gartee fudhachuu dandeenya arra nuu gartee darajaa tana jiru waltaanaani diina OBDO kana ka Oromoo xiqqaa ji'a shaniin dhiifne ka dullechan dhiifne ka jaartii garaa qabduun dhiifne ka Oromoon ganna shaneen kana gartee guyyuu meeytuma lakkaawwattu guyyaarra du'uma lakkaawwattu gartee akkamiin arra gartee ummata keenya kanarraa ibidda lafa kaayuu yaanna bilis angama kiyyaan namni arra Oromoon hidhachisiifne namni gartee irraa hiikuu yaadu diina Oromooti jeetii yaadaan amma diina Oromooti jeetii yaadaan akka nama tokkootti tanaafuu amma yoo amma miila ammaa kana ta deemtu dhuficha keessan irratti ilmi namaa oguu isin nagayaan deemna jettan kana waa hedduu waa guddoon nama dhagayamu jira sanagayni kuni kanuma Dr. Mararaan jala dulloome moo karaan nagayaa odoo amatuu alagaa aruusa geggeessuu katakkaa Oromoon bilisummaan harkatin ka inni jala du'e moo kanuma biraati karaan nagayaa kun achirra as deebi karaa Johar kara keessanii yoo kan as deebu taate ammaasi waan jechu jirtan Oromoo tahee mootummaa tahee waan ummanni dhumateef waan bobbahee galuu dadhabeef waraanni kun dhaabbatuu qabaa jettan ammallee ummata Oromoo wal fixu jiraa jettan irraan si bu'a bilisti godhee jirsinii arrabicha qabna guyyaa duuba hoggaa akkana jettan kana irraan bu'a ayya arra hoggaanii fi isin gartee akkana jettan kana si karaan nagayaa kuni kanuma OBDO'n sababa isiidhaa sababa karaa nagayaatiin ilmaan Oromoodhaa beelawee goddaamee amata 20 fi waa Eertiriyaa keessa dhukee dhugee du'e kanisii fi Baqqalaa Garbaa dheeyxanii nuu isin dura du'aa waa takka hin taatanii bilisummaan teenyaa jettanii kaaftanii fiddan arra eeysa jiran kaan garaa dachii galee jira kaan hidhamee halkanirraa duydii isaa ibiddaan gubatamaa jira kaan sombaa fi onnee fi tiruudhaan tumicha isaaniitirraa du'anii ummanni silaa mootoonni umma Oromoof waa godhu arra hidhaa keessatti dhumaa jiran jechuu guyyaa eeggatan obboleessoo tanaafuu an takka tanaa hafte takki tana bichaan jedha sa Oromoon gartee gaafa qeeroon leeltu ka jechuu ture eenyu Oromoon malyoonni 50 yoonii fi dhumatee malyoonni 5 hafe nu baya ka jehu eenyu arrahoo ka ummanni keenya dhumate jee ummata Oromoo qalbii cabsu jiru eenyu an gartee niin dheereysan ji'u yoo niin dheereysa jee yeroo nan fuutu galatooma sagalee afaan qabadha duubaa dhagaa jiranii manni akka malee guutee waan jiruufi isinis namni rakkoon qabdu fedhe suutuma lakkosachaa dubbadhu immoo Okay. Hayye Johar baga rabbi nagaan si baasee baga ija nagaatiin rabbi wal nu garsiise dhugaa rabbi dubbachuuf guyyaan nu dukkanaawee ture halkanii guyyaa wallaallee turre rabbiin galateeffana tan duraan duraa ati deebitee lubbuun jiraattee asitti deebinee wal arguu keenyaaf rabbii guddaaf galanni haa ga'u
taani ammoo hifaajee keetii fi olii gadi gartee mana hidhaa san keessatti baay'ee rakkatte baay'ee rakkatte kanaaf hifaajee kan kee qabsoon Oromoo si haa galateeffatu siin jenna qabsoon dhiigni ilmaan Oromoo ka dhangala'aa jiru kun si haa galateeffatu taani Jawaar keenya qabsoo Oromoodha adda durummaadhaan fincila diddaa gabrummaa xumura calqabdeeti xumura gabrummaatiin injifattee irraa aantee qeerroo fi qarree Oromoodha miliyoonaan itti bobbaaftee kaan wareegamee kaan qaamaa irratee atilleen injifannoo kanaan gammaddee hoogganoota keenya waliin qabattanii alaa galtanii jechuudha. Yeroo sanitti ati amantummaa isaan bira qabaachuudhaaf kompiitara kan kee akka isnaayiparaa ittiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote an nama nagayaati nama qabsoo Oromootiif hifaajuu Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka OPDOtitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteeni jechuudha. Isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu jalqabanii jechuudha waakkachuu jalqaban. Kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen bulin itti fufee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee ummata Oromootiif qabsaa'aa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teeknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabattanii galchitanii jechuudha. Isin kabajaaf, isin jaalalaaf, isin amanuuf waraanni san gali. Waraana sanis galchanii fixanii isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan nuti akka ijaasitti ilaallu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan. Garuu inni kan boodarra dhufe kun qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha. Isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaallannuti dhugaa Rabbi amma tarabbiitiif as jirta malee ta isaaniiti nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa Rabbi atumaatu nuun fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuun fedhe yaa Rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabne qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kan qaama irratti kan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha. Wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hooggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha. Sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadha. karaa nagaan jedhu jechuun impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beektu nafxanyaan abbaan kan kees Jawaar akkasuma dhiibamee ardooma isaa keessaa bahee daangatti gali odoo guyyaa tokko hin koflin abbaan kan kee baran na nyaachisee na guddisee baran odoo guyyaa tokko gammadee hin koflin ardooma isaa keessaa baqatee bordaratti galeetti odoo nafxanyaan maqaa hamaanuun arrabsitu sanin ihee tonkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu Maalif deemtee ijoollee tana jaaniin abbaa kan keetiin gandi keenya maalif ijoollee tana magaalaa meeqa dabarsitee achiin barsiiste jennaan akka nuti somaa baloon dubbannu akka nuti harkaan ijoolleen qaban bakka deemnetti irraa qooddanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen gandaan duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudhaaf rabbiitu guyyaan isaa keenyaan fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo sisi ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaaden jiru Haile Fidaasiitu seenarraa nu himaatu jaarraan abbaa gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalala waliin haa jiraannu sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haareetti barreessine waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu dubartii Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran ijoollee daa'ima hoggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keettu gaara jira jedhanii sirni kun sirna Oromoof tahuu miti sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna ati maal abdatte Abiyyi hamanni dhaadate Abiyyi dhaadateeti Oromoo akka hoggaa kuma isiin hin kaanettiin cabsaa jedhe akkamitti cabsa akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha amma ati naannoo itti Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta
inni kana keessa yoo waasi godhe oromoon hoggaa kuma tokkoomi hoggaa kuma sadii cabxi jechuudha. Hoggaa kuma sadii cabxi Jawaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan oromoon hoggaa kuma sadii cabxi. Kanaaf nun galaafatin Jawaar keenya nuti si jaalanna si kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kekkee akka keetii gootonni marraa dirribsaa fangaara jiran. Isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kana tasgabbii laal yaada ummanni oromoo si dhaammatu kana tasgabbii laal. Kanaaf nuti miidhamne Jawaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan tana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru. Harka ilmaan oromoo akkana muranii dur harkaa si muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jechuudha. Faannoo isaan hidhachiisan faannoo isaan odoo ummanni oromoo miliyoonaan beelawaa haati ilma xamaddee ittiin qotti akka qotiyyo ilma isii xamaddee haati odoo ittiin qottu miliyoona meeqa faannoo kannanii maa faannoo hidhachiisanii jechuudha. Faannoo sana abbootii gadaa jilbifachiistee rasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jawaar keenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa. Kanaaf wanni si dhaammadhu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu bubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina oromooti malee fira oromooti miti beekadhu oromoo si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti oromoon. Kanaaf wanni nasin jedhu tasgabbaay ija tasgabbii qabdu laali ummata oromoo konkolaataa namaara hallayya kute dhuga bireeka qabee jetti ati bireeka hin qabne namichi bireeka qabu jechuun ummata oromoo keessaa waraana san dachaasu mana oromoo gubuu dhiisu haadha oromoo qaluu dhiisu bireeka hin qabne namichi itti oofaa jira. Kanaaf yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne itti dhabamna lafti lafa seenaa taatee haa haftu saba bilisummaa malee miti hujachuu nuti akkana taanan. Kanaaf baay'ee galatoomii abjuu tokkoon akka Jawaar abjuu tokkoon himuu barbaadu. Ilmaan oromoo nama hedduun na dhaggeeffataa manguddoon oromoo na dhaggeeffadha abjuu kiyyaan gaafa Jawaar nyaata lagatanii akka malee miidhaman sani Jawaar kun ilikooptariin dhufe ilikooptariin isaa duubni isaa odaa qaba odaa guddaa jiidha ammoo ka biyyee wajjin akkasuma hidda keessaa ol baqqa'ee namba pileetii ilikooptarii kanaati kan dhufe bildingii guddaa gubbaarra amma na dubbisteeti yeroo ati na dubbistu hin dubbattu ammoo afaaniin uffattee akkuma nama noormaala uffattee warra sikuriitii jira warra gurguddaa adi namni tokko hin dubbatu ilikooptariin kun bildingii guddaa dhaabbatee jira. Ani amma niin dhufe si dubbisuuf yeroo nan dhufu nama uffata aadaa uffate dubra xixiqqoo qarree malee namni tokko simachuu hin danda'u jedhan. Niin seenee yeroo laalu an uffatuma noormaalaan uffadhe saalfadheetiin deebi'eetiin uffata jijjiirradhe jee manatti deebi'e. Yeroo nan manatti deebi'uun hirriiba keessaa ka'e. Ilikooptariin kun biyyeen buqqaasee deema odaa kan duubarraa dambal giriinii baala giriinii oromoo baay'attiin himee beekadhu har'aa miti. Tokko lammada ergaati lagannaa sanirraa baatee galte booddee mana wahii mana guddaa keessa teenya nyaata nyaanna nyaata kana aananii nyaanna atiitu nutti naqa amma Jawaar kottu nyaadhu kottu nyaadhu jedhan lakki hin nyaadhu mana tokko kan odoon jaaru jiru hidhamee jira mana kanaaf fixaa jettee madoosha mismaara qawla waa sadeen kana fudhattee lafaa kaatee jechuudha. Kanaaf abjuu kiyya kana nama hedduuttiin himee oromoo ameerikaa Awustiraaliyaa biyyallee bilbileetiin himee kanaaf abjuun diriim kan turuu jetti faranjiilleen abjuun kiyya abjuu dhugaatii naa qabadhaa rabbis wajjiin haa ta'u karaan duudaan daqqoo siif haa ta'u ajeelis hin ganna karaa nuuf ta'utti galatoom injifannoon masa kan orang dia nak dunia neraka. Tengoklah. Tiga semua orang dari nangka mana? Romo buku banyak dapat Rom jalan membebarat kok. Jalan aku saya di Rom.
ka abbo galgalo yerra yome wahum negara batin dibati jelas dulu akan itu ngomong wahum naga battani karena wahum nalle dubatu nama iblis dis nama iblis gari singamata we kawan baru juru wan gara ke senjuru wan isiyat dan anak masul tein filinis orminis ada kau karena wanu mam forum akana ko president wali ini sakka marianu lolli ke salkul umnan muta ada wan bagi karena itu tadi nak wal magari demo jira akami ni motumma sanamante liyad demo edda gaban duro biya galus kumana wa presente da motumma manen debi gaba sa ini akam biya demo barbadan turo kura presente gan demo edu akara debi nama terga turo anggaru lale itiadetin amma boda kaning wa busu dandau ummat sankesa tae hanggan dandeti on dalage deti murti serina perkara oda ko ekam motor dora diyete be umri daga umai du ala tuwe du charrati du le charraine garu sancala biala turun Bodohlah absurd anu, impayar jewariya deh. Aku yang mungkin Rabu mati umat anak ini, Rabi berdawat, umat yang berdawat, amma sekarang dia do kesenagan. Amni absurd anu, puji romo itianu, puji umat jauh. Bukan secara pesu, jarna secara pesu. Kalau saya nampak boleh kata tu baca itu. Yang itu, injiman orang agak membuat ramal wanita proof. Bukan majuran fitnah kanan dem na yetu wani hikachi so jogo da debelo wani no de jago ruwai hida chizu hikachi so debeti halak wadama morne ke sejurun modu pan surati mudu modis sadarka wali kachi so be sejiran hal itu pe wali gala ke sejurtu sadarka to kohi kade aka gerbe sejiru tigraiti nageji bukawa loli dapat bukawa jewo manne adunya erolal humni tigrai hai katu dirgaye jutu ikatu sindan do ikachi sindan de wanni jamaatu loli dabbate dubbin lolal nana geesu jara buka mutadin tu kemudian kayaknya turai turun ada bagian orang turun tiap bulan kasih ni kita tahu kan ini kaya tukur motor mana dubi wanita orang lagi segera posasa dulu dah rapos yang tidak deh biar rumah negara orang gese amma hire naga akan mudah wanita mereka mal proses itu proses agama akad bukti magudo dan apa kata diminta
amantaa maaliifi konfliktiin Itoophiyaa keessaa internationalize ta'ee jira. Kanaaf mediator takkaahu negotiate mediator yookiin jaarsa humna sadaffaa ka qaamonni lamaan irratti walii galan filatanii qaamni dubbii isaan gidduu ilaalu kun waliin mari'achiisuu qofa osoo hin taane wanni irratti walii galan hojiitti raawwatu isii kan mirkaneessuu danda'u gaarantoor ka jennuun ka ulee jabduu qabu keessatti hirmaatee deemuu qaba. Akkuma kaabatti amma godhamuu hundi Oromiyaa keessatti godhamuu qabaa jechaa jiru. Akka paartii siyaasaattis, akka hoogganaattis, akka nama tokkoottis wanni jechaa jiru kana. Eega walii galan booda yoo ka walii galan taate waan guyyaa lamaadhaa asirratti baatii takkaa waggaa takkaa bulu. Dhuma hedduu gadi fagaattee jiru. Waan yeroo fudhatamee qaamonni walqabaa jiran mariidhaan lola gara dubbii lolatti isaan geessisan tana irratti siyaasaadhaan furuudhaaf deemutti qaban ka jedhuun kan deemaa jirru jechuudha. Waa'ee galaana boysuu fi qurxummii balleessuu sun hin danda'amne. Galaannis ni bal'ate, qurxummiinis ni heddummaate. Gaafa dura lolli kun jalqaba eegalu gaafa sochiin gidaamiif beekii ture dhiisaa jenneen araaraan fixa waan kanaa qurxummii balleessina galaana boysina osoo jedhan galaanni Oromiyaa guutuu waliin gahe. Kanaaf sun hin dalagu kan amma isaanuu ni beekan. Amma booda mootummaan sunii fi biyyi sun humna lola ittiin fufuu hin qabdu. Gahee jira jechuudha. Uummanni keenyaas humna lola baadhatee ittiin deemuu qabu. Kanaaf falli jiru gara araaratti dhufuudha jennee amanna jechuudha. Acaaluu ajjeefnee Jawaaritti dabalaa itti haa dabalan. Kumaan jaraatti wal yaa'ame gaafa lola jalaan qoosan jedhan warri murtii guutoo waggaa 10 Rawuppaa Shaatiin lolaa turan warra Masriitiin. Waggaa 10 kanarratti namni illee dhumee keessattuu kaavalarii ka'ee humni fardaa hedduu dhume. Isaanii Rawuppaa Shaatirraa re'ee ogguma lama haara galfate waraanni Minilikii dhufe. Yeroo kan namni rifate aboo lola kana hin dandeenyu namni hedduun irraa dhume. Namni hedduun irraa dhume lola kana hin dandeenyu jennaan tokko hadiisa ijirraa hin dhagee na fakkaata. Tokko maal jeen aboo jeen shari'aan galanni haa ga'u afur fuuneeti lakku irraa ol irraa hin sodaatiin lola seeni jedhe. Kanaafi ka hoggana Oromoo ajjeesuudhaan Oromoof duuba deebisuu hin danda'amu, gufachiisuu ni danda'amu. Acaaluu ajjeesuudhaan hedduu nu waddisiisan, qalbii nu cabsan, Oromoo garuuf duuba deebisu. Aanaa sun ajjeesan kan waan daranii nuti gabbaa'e malee kanarra laafaatti nuti. Oromoo waan tokko beeka. Itoophiyaa keessatti sabi akka Oromoo dammaqiinsa cimaa qabu, tokkummaa cimaa qabu hin jiru. Waca ol keessaa kana ilaalina. Amma Oromoon qoqqoodame jettan jaarmaya bilxiginnaa yoo daballe jaarmaya 4 qofa qabu. Warri kun 40 qabu. Oromoon saba dammaqaadha. Maaliif roorrootu nu dammayisa? Akka ibiddaatti sibiila ibidda seenee barnu. Kanaaf sodaatinaa kana abaluu yoo ajjeessan qabsoo hunduu dandeessan ni gufachiisan.
garuu daran finiinsaa deeman. Kanaafuu waan inni namata meeqa saddeeti gaafa namni tokko seetti dhaloota nu boodaan dhufu sodaa fi soba hin barsiifne. Sodaa fi soba hin barsiifne. Sobaa fi sodaa hin barsiifne. Isinitti hin kijibnu waan nu mallatu isinitti himna. Nu jeesan nu hidhan maal nu godhan jenne immoo sodaanne dhugaa ta'e isinirraa kanarraan gorruu jechuudha. Amma dandeenyetti jabaanneet itti deemna. Amaanaa biraa itti kan nuuf deemtahi waa'ee kun dubbatiin jeejaarsi dhagaa sanis baga goone an amaanaa nyaachuurra amaanaan na jalaa nyaatamuutu naa wayya maaliifi rabbi biraa hin waan kadha jechuudha. We took a calculated risk. Itti aanne goone waan irraa arganne dhabne qabna waan dhabne qabna waan irraa barannes qabna jechuudha. Kanaafi mee hunduma deebi'a maaliif amaanaa san kennuuf dirqamne warra aangoorra jiru 2020 kuffifne jennee ogaan himnu edaa wanti keessi horoka 2018 soon ga'in lafa ga'uu faati. Jaarmeen keenya kun biyya baqaa ture uriidha keessa ture wanti jaaramee qophaa'ee bikka hadaa roomaa irraa buqqisu jirru san taa'uu danda'u dhabnaan jalluma keenya illee taatu eebaanis gorsaanis maalinis diriirfanne jennee itti deemne jechuudha. Yeroo sanitti murtii sirriitti ture waan irraa arganne qabna waan dhabne qabna hunda caala immoo waan irraa baranne qabna jechuudha. Xiqqoo waa asinitti mee fixa. Keessattuu dargaggoonni waan tokko beekaa. Bakki irraa ka'an hedduu fagoo. Bakki irraa ka'an hedduu fagoo dukkana fagoo. Har'a bari ifarra jirra. Waan keessaa dabarre hanga ammaatti marsaa 4 keessa dabarre 5ffaa seenuu jiru. Marsaan dura afaan Ingiliziitiin revival jennaan. Muka cabe beeyanii agartanii hoggamoonni tokko hoggaa dameen gaccabtu ni qaamaya. San booda biyyee irra ceesee irraa waa fudhateeti deebi'ee ollatu eegala. Warri gammoojjii warri bakka bosonni jiru guddate ni beektan. Dameen mukaa tokko yoo gaccabte osoo guututti hin fottoqin gadi yoo cabte ni qaamoyti dura. San booda bishaaniif biyyee fudhatteet ol jetti. Revival jennaan. Deebi'uu bayyanachuu sochiin baroota 1960 irraa kaafnee hanga 70 goone sochiin afran qalloo sochiin maccaa tuulamaa sochiin lixa oromiyaatti tuulamaa ture sochiin gama baaleetti tuulamaa ture keessattuu sochiin dadammaqiinsa ummataa hubannaa ummataa fiduudhaaf godhame revival stage jennaan. Nation building keenya keessatti revival stage jennaan. Fakkeenyaaf odaa amma bakka hundaa odaa qabna. Odaan Oromooti. Bara sanitti garuu irraanfatamee ture. Hayilamaariyaam Gammadaatiin Maammoo Mazammil faani hoggaa odaa san fuudhanii akka mallattoo walootitti kaayan it was part of the revival. Revival wanni afran qalloo Dirreedawaa keessatti taa godhamaa ture. Booda maccaa tuulama godhaa ture aadaa Oromoo afaan Oromoo namuma kana bar jaarraa hoggaa tokko hoggaa haasawuu yaadadha. Hoggaa dura waraana bilisummaa Oromoo jaaran waraanni hedduun kan isin irraa nume namuma kanaan ati Oromoo hoggaa jedhanii bu'aan Oromoo miti ani Islaama ani Arsiidha ani Boorana jeeti itti dhufaasu ture achirraa kaaniif revival stage keessatti Oromoon caqee lafa ga'ee ture sun mataa xiqqoo ol qabate wal dhaga'uu eegale. Sirba Ali Birraa kan Wasannuu Diidoo kan hoggaa laaltan 60s keessa waan ta'u. Asoosarraa kaasee hanga Qinaarsanitti hanga maalitti kan sirbu
mataa namaa keessatti sabboonummaa haa baqaachuudhaaf ture jechuudha. Oromummaa caccabsan deebisanii ijaaruu. The first stage is revival. Eega uummanni xiqqoo dammaqee booda, eega Oromummaan bayyanatte booda, kalammata reconstruction jennaan deebisanii ijaaruu. Uummata dammaqsiisan deebisee ijaaruu. Adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun, waldaaleen adda addaa ijaaramuun, torbaatamoota irraa kaasee hanga 80moota jalqabaatti qubeen Hayilee Fidaa Baashee Umarra Shaaffaa qubee irra dalaguun kun hundi reconstruction uummata dammaqsee jirta waan si jalaa diigame san nation is a constructed element construction irratti hojjenne reconstruct irratti hojjenne barri 1970moota kanaan darbe barri 1980moota immoo 80 irraa kaasee 70 hanga 80 as reconstruction stage. Sagaltamii booda ummata dammaqsine kana eega dammaqe immoo jaarmaya bifa adda addaati waldaan hawaasa Oromoo biyya adda addaatti ijaaramu maaliin kun hundi ummata dammaqsine ijaarre kana Oromiyaa qubee mataa namaa keessatti habaqaalchine kana lafarra kaa'u actualization jennaan. Sagaltamii tokko booda Oromiyaan ijaaramu qubeen hojiitti hiikamuun Faaruun Oromiyaa jettu dhufuun kun hundi barattoonni beekirraa kaasee amma kamisetti afaan tokkoon barachuun waan ummata dammaqsinee ijaarre san lafarratti Oromiyaa dhaabuutti seenu jechuudha. This was the actualization stage. Ummanni osoo dammaquu baate, revive osoo godhuu baate hin jaartu ijaaruu hin dandeessu. Osoo immoo mataa isaa sirriitti ijaaruu baatte lafarra kaa'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Oromiyaa fi qubee dursitee mataa namaa keessa dorgalchuu baatte barbaachisummaa afaanii 75, 76, 78 barruu Hamid Muudeefaa barreessaa turan. Garaalte hojiin uummata dammaqsuu ijaaruu achirratti dalagame 91 itooti. The actualization. Waan dammaqsinee ijaarre san lafarra keenya. Oromiyaa lafarra keenya. Afaan keenyaan barachuutti fufne waa sadiitu akka qabsoo qeerrootti akka milkoo'in murteesse kaachii wal qabatee dhufe 91 booda namni afaan ofiitiin barachuu magaalaa galuun fi biirokiraasiin Oromiyaa jedhamu ijaaramuudha jechuudha. Kanatti fayyadamne gulantaa afuraffaatti sadarkaa afuraffaatti jire. Sadaffaan afuraffaa ascendance to power. Sirna alagaa buqqaafne ummata dammaqsine jaarre lafarratti caasuma Oromiyaa san fayyadamne waa baay'ee dalagne beektaa yeroo san osoo caasaan Oromiyaa jedhamu ijaaramuu baate qabsoon qeerroodhaa mataa isaatiin bakka ga'uu danda'u ture. Kanarra alagaa aangoo irraa buufne nama keenya jennee yaadne garallee nu ga'uu baatu gara aangootti fidnee jechuudha. Ascendance to power. Kalee dubbadheetiin jira. Haala kanarra geenye. Kan itti aanu maali? Alagaa kaafne. Alagaa kaafnetis garuu miidhaan nurraa kaane. Kanaaf gulantaan itti aanu maali? It's a democratization. Gulantaan itti aanu mootummaa ummataa jaaruudha. Mootummaa ummataa filamne. Ka ummataa hojjetu. Ka ummata saamu osoo hin ta'in, ka ummata misoomsu, ka ummata ajjeesu osoo hin ta'in, ka nagaa ummataa eegu jaaruudha. Mootummaa akkasii immoo namni Oromoo waan ta'e qofaaf ta'uu hin danda'u. Argine qabatamaan. Warri hedduun irra naqeeku baraan ani waan mormu tokko namuma wayyaanumaan buutee Oromoon haa ta'u malee waan takka hin barbaannu jechuu ture namni. No. Sirna dimokiraatawaa ijaaruu baannaan caasaa institution dimokiraasii utubuu danda'u ijaaruu baannaan Abii buufnee guddataa kaa'uun Jawaar kaa'uun abbaa fedhe kaa'uun jijjiirama qofatti fiduu hin danda'u. Maaliifi mootummaa ummataan filamtee ummanni gaafa barbaade buusu qofaatu dantaa ummataati dhaabata. San qofaatu ummata sodaachuu danda'a. Kanaaf an akka kiyyatti gulantaan qabsoo itti aanu
sirna dimokiraatawaa Oromiyaa keessatti mootummaan bahu mootummaa humnaa osoo hin taane mootummaa uummanni Oromoo filatee akka ta'u dalagu. Kanarra gahuudhaaf sirriitti dhiyaatu qabna. Kalee kaasetiin jira. Qabsoon waggaa 4 dura godhaa turre tarsiimoo waggaa 4 duraatiin waggaa 4 itti aanu deemuu hin dandeenye. Sirna dimokiraatawaa uummata keenya keessatti uumnee mootummaan nuu ta'u filachuudhaaf tokko lolli kun goolabamuu qaba. Maaliif lolli kun itti humnaan gaagama guddaa keessa jiru. Lammata jaarmee dantaa uummataa tiisuu danda'u ka Oromoo Oromiyaa fakkaatu jalan ni sarara. Jaarmayni tokko Oromoo Oromiyaa fakkaachuu baannaan Oromoodha diiga. Uummanni Oromoo uummata dimokiraatawaadha. Jaarmee maqaa Oromiyaaf Oromoo dhaatu keessatti if arguu fedha. Manni akkuma manni gidaarri isaa muka hedduu irraa ijaaramu jaarmayni Oromoo Oromiyaa fakkaatu bal'ina isaatiinis qabiyyee isaatiinis daayibartii saba kanaa bifa calaqqisiisuu danda'u ijaaramuu qaba. Kana yoo kan goonu taate gara sirnuma dimokiraasiitti ni ceena. Aangoon harkan immoo aangoon nama Oromoo osoo hin taane ta'u uummata Oromoo. Kuma lafa saddeet aangoo nama Oromootii fi garee Oromoo tokkooti. Rakkoo seennee baramma. Isin qofaan baramma qaboolu. Maqaa keenyaan sabni biraan gurgurfama, sabni biraan jibba. Nummoo asinni ajjeefamna. Gama lamaan miidhamu jirra. Kanaaf an akka laalutti 1960 keessa revival dadammaisuu irratti hojjenne. Itti aanee jaaru irratti hojjenne itti aanee waan jaarre lafa keenya itti aansinee Oromma ofirraa qaarsinee nama Oromoo aangoo irratti ba'a. Ka itti aanu sirna mootummaa Oromoodhaa Oromoof taatu sabaa sablammoota biraatiif taatu karaa dimokiraatawaa. Garuu immoo waan saba kanaaf uummata kanaaf biyya kanaaf ta'u kana waan ta'eef aarsaa barbaachisu kafallee itti yaadnee irratti dalaguudha qabna. Kan irratti dalaguutti jirra. Waa'ee ijoollee biyya arabaa obboleettii na gaafatte uummata ajaa'ibaati ijoollee jirtu. Gaafa OMN dura dhaabu kaan irraa kaafne keessatti fakkeenya biyya hedduu keessa hojjetu lola san keessa taa'atii nu gargaaraa tura. Qabsoon gargaaraa godhamu gargaaraa tura. Biyyoota biraa keessatti hojjetanii miidhamaa osoo jiran gargaara. Galata guddaa qaban. Amma dura dhageetii jiru. Gara fuulduraa kan danda'u. Garuu rakkoon isaan keessa jiran rakkoon hin qabne. Keessattuu Saawud Arabiyaa rakkoon jirtu rakkoo xiqqoo irra bal'ooti. Rakkoo hariiroo biyyoota lamaaniiti. Rakkoo hojii dippiloomaasii gaafatti. Sadarkaa keenya kootti hin ta'e sadarkaa mootummaatti waan garagaraa qabaata. Kanaaf suuta tooftan deemuu gaafatti. Jijjiirama guddaa kun dhufu jira Saawud Arabiyaa keessa isaaniitti. Akkasumas hariiroo bishaaniin wal qabatee Itoophiyaan warra biraa wal keessa kanaanis wal qaqqabata. Kanaaf quba qabna hordofaa jirra. Dubbachuu wanni of qusanneef miidhaa hojii dura bakka jaakaluu danda'an barbaanna garuu dura jirra waan dandeenyu gama gamanaan yaalaa jirra. Ilaa amma kan barbaachisu we need to reflect. Waan keessa dabarre bakka geenyu waan arkanne waan nu hanqatu laaluu gaafata. Sirriitti itti yaaduu gaafata. Sirriitti itti yaadnee tarsiimolee masa qabne malee dhiigiidhaaf aarii qofaan yoo gadeenu taate ni miidhama. Naannawa sanitti Itoophiyaan akka durii hin jiru. Humna baay'eetu ruumicha baay'eetu irra wal ga'ee jira. Humnoota baay'eetu naannoo Itoophiyaa osoo hin ta'in gaafa Afrikaa waliin ijaarreffachaa jira. San keessatti
faayidaa nu buusuu dandeessutti socho'uu danda'ama. This requires a very careful assessment. Maneedhaaf turre itti yaadne, dargabaanis itti yaadne, akka keessa kana tajaajila dabarsuu baannus ummata keenya godhuma hundarraa uffata hojii keenya haasa'u. Hayyoota keenya wajjis ni mari'anna. Dippiloomaatota wajjis ni mari'anna. Haala qabatama uummanni keenya keessa jiru. Biyyi Itoophiyaa gaanfa Afrikaa keessa jiru. Addunyaa keessa jiru. Dantaa keenya giddu galeessa godhannee xiinxallee jira. Wanni amma dhiyeessaa jirru kun laalaa kaleessaa sirraanfannee osoo ta'us gowwaa ta'anii amanuu qofaan socho'uunis osoo ta'in strateejikii itti yaadnee jechuudha. Strateejikii ammatti karaan baasu akkana jennee wanta qooddannee socho'aa jirra. Kanaafuu ergaan anis qabu ofirraa buqqaadha. Waan nuti nu dhaggeeffadha. Waan dubbannuuf kan dubbanne dhaggeeffadha. Sini galaan dubbannuuf kan dubbanne dhaggeeffadha. Waan isinii taate gorree ni ilaalla. Amma kuma lamaa koosatti dongortan jettan ta'uu danda'a. Bara akka bunnee isinillee waan qatta. Jifannoon hin jirtu beeku. Yeroo hunda dhibba keessa 51 argina dhagaadhee isa passing grade. It's a passing grade. We have a strategy when it is to. We have a strategy. We know where we are going. Naannoo sana sirriitti iskaan goonee jirra. Humna teenyaa fi kabiraati sirrii qabnee ilaallee jirra. Maal yoo goone deebinee jabaannee qabsoo kana bakka isin jirturraa gara fuulduratti tarkaanfachiifna. Dantaa saba keenyaa osoo miidhamne akkamiin deebisa dhageenya halkan mana qotuu afaanii waan deemnee miti. Sirriitti itti yaadnee mari'annee wal dhaggeeffannee waliin falminee murteessinee deemna. Warrayyuu hedduu galatoomaa hedduu hin jaalannaa ummata keessan bira dhaabbadha. Hawaasa keessan cimsadha. Ummanni kun akkana baay'achuun isaa qabeenya siyaasaa biyya kanaa akka ummata keenyaa taatutti influensi gochuu dandeessa. Amma biyyoonni akkas Oromoonni amma Siwiidin fa'aa bakka addaa jiran isina lakkoofsatti qoodha. Dhiibbaan achitti qaba garuu isin caalaa hin ture. Sirri jaaramaa gaafa annuufe gaafa namni biraa dhufe qofa osoo hin ta'in hoggansa keessa cimsa. Giddu gala hawaasaa tokko qabaadha. As kanatti miti. Londanitti, Leedsittis, Biraayitanitti bakka jirtanitti hawaasa jaarradha. Hawaasni sun yeroo yeroo walaa gahu yeroo biitii rakkatte hiriira bahuudhaafi hiriira nu ba'a mallaqa nu gargaara saniin sunillee waan takka walummoo gargaara. Afrikaa jaarradha. Nama kudha shan yoo taatan churches, masgiidaas jaarradha. Bifa hundaan jaarama wal quba qabaadha. Walis gargaara. Warri barattanii yuunivarsiitii jirtan ijoollee haaskuul jirtu jajjabeessa. Warri sanii olii warri dalagaa keessa jirtan warra eebbifamtuuf intarneeshippii adda addaa barbaada. Maaliifi namni keenya kan gaafa rakkate gaafa biitti rakkatte birma tokko osoo hin ta'in akka namatti illee walii birma tokko ta'uu barbaada jechuudha. Kanaaf wal cimsaa galmi guutee warri alatti haftan homaa wanni goon hin jiru. Marsaa itti aanu meebii kanarra wayyaa hawaasni nu qopheessuu danda'a. Har'aaf warri dhaabattanillee warri dargaggeessaa dhaabattan silaa humna qabdan homaan taatanii baamurra ciisaa jala hedduu galatoomaa nagaan naa bula. Hedduu galatoomaa amma sagantaa gara dhumaatti muraatti dhufaa jirra.
sagantaan keenya sagantaa dubartootaa gabaabaa tokko kun jira kan ittaanu sagantaa sana xumurree kan ittaanu dabarra warra dubartootaa sagantaa keessan eegaluu dandeettan yeroo gabaabaa keessatti akka nuti bartan isin gaafan. Endo kana gadi sayro to ko dubartoota sila bakkan yo so me yeroo namoonni tokko bakka dubartoonni sagantaa qaban kana jirtan tokko gara mul'achaa yeroo tokko gara mul'achaa bakka dubartoonni sun sagantaa wajjii qabanii akka jiraame jawaab gara mul'achaa. Sagantaan keenya dhumannee sagantaan keenya qubatti biyya jiraa bakka ta'e sanitti deebi'a. Warri security nama tokkollee na yemina. Warri nagaa eegdan namni bakka fiitti deebi'uu qaba. Warri nagaa eegsisan namoota nurraa gara duubaan deebisa. Warri nagaa eegdan deebi'a bakka keessan teessoo seessanii deebi'a. Warri nagaa eegsisan uummata bakka deebisa. Teessoo keessanirra ta'a. Sagantaan keenya dhumannee wal duraa duuba itti dhufaa jira. Sagantaalee hedduutu nama